Maal irraa uumamtee macaafni ati rarraafattee deemtu yoo macaafa gurra qabute maal irraa uumamte? Namni beektaa naaroo maayindiin leen jira bilookii maayindii kan jedhamu leen jira. Aboo maal irraa uumamte? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس مام ये गुरबान गावा का मराठन शुरबार का बचास बो माल irraa uumamte? Ani nama nalala wan nama nawastima. Ani abbaa faara kiyyaraan akkaataa macaafni gurguruu jiru. Akkamiin dalatte? Macaafni jiru. Macaafni horaa baay'ee akkaataa human reproduction system yaa'inadha. Akkaataa wal hormaata namaatiin. Akkami akkee wal hormaata namaa? Indee waan sana gaazexee waliis. Akkana dafee as kan nigaa honnoo. Macaafni kee macaafa waan kanarraa duudaadha hin barbaachisuun hin ta'u. Macaafni kee waan kanarraa duudaadha, waan kanarraa bal'aadha, waan kanarraa afaan hidhaadha. Macaafni kee awwaadha. Awwaan beektaa? Awwaa wallaahi kunoo ganda keenya kana dirree kubbaa awwaa jaanii jira beektaa afaan hin dubbani. Kanatti qubaan haasaa ishaara. Macaafni kee waan hormaataarraa ishaara. Horaa baay'eedhaan hor wachuun. Dhiisi kuni eebba kanan baanu macaafni kee qoy. Macaafni kee akkamitti akkatti harreen hortu barreesseera. Horra mee harreen akkamitti horti? Gatti mee. Ati mee kan keenya horaa baay'eedhaan. Obboleesso if himi kaa. Harreen akkamitti horti? Gatti mee quraanarraa yookaan hadiisarraan tim. Quraanarraa akkaataatti harreen horti. Ifim tamoo ifinim tumma takkitti tanaa himi. Kan namaan jiru. Kan namaa quraana keessatti akkaataan. Macaafa korra jira. Macaafa korra horaa baay'eedhaan. Horaa baay'eedhaan eebba abbooyaa mucaa jazba. Horaa baay'eedhaan eebba. Eebba sanumadha. Eebba siin gaafanne akkaataa itti ilmi namaa dhalatu siin jedhe. Afaan guutuu ta'e beektaa? Afaan guutuu ta'e yaada guutuu ta'e horaa baay'eedha jechuun. Aboo kuni du'aayi kuni eebban baanu. Horaa baay'eedha. Dhaggeeffadhu. Maraattu dhaggeeffadhu gurra keetiin natti. Horaa baay'eedha jee tolee horree baay'eenna jaanii jarri wal bira gee. Akkamitti argamteeti? Balan dubbadhu. Kana barbaadan walitti dhaqaniitu hin taane akkaataa namni wal horutti siisteemiin uumamni nama keessa illee gaara bineensa keellee gaara. Akkami wal hora? Waaqatu qabee walirra gaa'e. Waaqatu qabee walirra gaa'e kaa. Waaqatu qabee walirra gaa'ee jaa kuni dhagaa matarra si haa kaa'u. Eessatti waaqayyo mataa walirra ganda walirra kaa'e. Okay, fedhu waaqayyo walirra kaa'u fedhu harreen Yesuus yaabbatte haa walirra kaa'isu annannaku. Garuu hoggaa walirra kaa'e san maaltu jidduu harkame? Maal barbaaddeedhaam? Horaa baay'eedha jedhee maal barbaaddeeti? Gaaffii kennaan galleen. Maal barbaaddeeti? Qoonni deebisaa baraggeeffadhamen deebisaa kan. Deebisii mee? Mee deebisii? Deebii namicha kana. Amma atamma. Deebii namicha kana deebisii deebii. Arraballee dhiisaa amma. Ati kiristaana? Harreen Yesuus maal si akka wallee dhiisan man deebisaaf jedhe namni akkatti wal horuu. Namni egaa biyya lafarratti baay'ate booda namni wal fuudhee gaa'ela godhatee gaa'ela san keessa qunnamtii saalatiin wal hora miti. Wanti biraadha. Okay, wajjin rafeetii eegaa? Eegaa wajjin rafeeti gaa'ela maal wajjin daawwatee? Waggaa wajjin rafe sanii maalii fi maal argamnaan ilmoon uumama? Wal qunnamtii saala garaa hawwatee booda. Hayyee? Jiraamee dhangala'aan dhiiraa fi shamarranii gaafa wal qunnamu. Okay, akkana kunnoolaan. Dhangala'aan dhiiraa fi dubartiidhaa gaafa waliin makamee gadaameessaa seenee. Tole? Kanaaf namni uumamaa jechuudha. Namni ilmoon akkasii uumamte. Ati kiristaana? Hayyee. Hayyee jechuma amma jette kana macaafa keessaa fi dijiin gurbaa kanaan. Dhangala'aa dhiiraa fi dubartiitu walitti makamee gadaameessaa seenee ilmoon irraa uumamte kan jedhu macaafa keessaa fi dijiin. Kana waan Muhammad Ishaarratti Ishaarri barreesse waan siidhatte fattanii dammoo namni dhiigaa walitti naqu namni bishaan walitti naqullee hin jiru. Tokko hin jiru akkaataa uumama namaa akka quraanarra jiru jira galaan saayinsiidhaan hin jiru. Amma waan tokko dhaggeeffadhamu. Walitti himame. Quraanni. Walitti hima. Injiru siin jechuun jira waan ati jettee maal na dhageettaa naan jettu. Jechuun amma akka saayinsiitti maal amma beektaa?
Akka saayinsiin fadhu ana akka macaafaatiin fadha. Maali Abbaan saayinsiin? akkas wal quunnamtii saalaa godhaa hin jiru kaa keenya keessatti. Egaa wal quunnamtii saalaa godhaa hin jenne egaa halaal bira kuttanii haraamiin guyyaa rabbii albeergoo keessaa maali qiyaamaan dhaabbattu ture? Injira. Qoy quraana irra jiraanne waan akkasii. Stepin seksii godhan injira. Maal jechuudha sa'a 24 kunnoo peenteen asii shubbistee galgala asii hushura kana akkana sossoosaa bultii mukninuu biqiluu dhiise mantana. Yalla. Waan tokko si gaafadha dhaggeeffadhamu. Waan si gaafadhamu. Quraana irraa baasi. Keenyaaf amma. Deebisii fidii macaafarraa. Ragaa Inni isa si yaadee. Macaafarraa sitti ni bar. Elakkeedha. Fidii macaafarraa hin jiru. Abiraam Saaraa bira geessi yaaqeen dhalchadeera. Hawaasi gaafadha. Baqa kalaas. Dhaggeeffadhu. Bakka khalaas jaasa. Waan si gaafadha boo. Aboo ilmi namaa kamii uumama as kan haa. Wacina nam tokko deebisa Maleesii fi Peenteen waliigalaa isin lamaanuu. Akkasuma peenteen waliigalaati. Mee ilmi namaa akkamitti akka uumamu macaafni yoo dubbate saayinsiin kan amma qoratee irra gahee mirkaneessee fi macaafa wal bira qabne laata macaafni waa'ee uumama ilma namaa ni beekaahi waan jedhu mee nu dheeraa nu barsiisame. Anama gaafa sin gaafadha dhaggeeffadha narraasi. Gaafi maal gaafataa mee deebisi dura ta'a. Waa kaa dura isa gaafattanii fi isa gaafattanii si jedhan immoo sin gaafadha naa deebisi. Gidduu seene. Mee suuraa mee suuraa Aboo suuraa sirraa fuudhu deebisi dura tana deebisi. Naa dubbis kaama. Siitu jidduu Icciiti keessan gaddiiga. Icciiti keessan gaddiiga amma suuraa 4361 suuraa 459 suuraa 1044 naa dubbisa. Dafa. Icciiti fidde. Dafa. Hai. Mama Ay khalaas. dafa. Kana naa dubbisa dafa amma. Ichi booda deebii keessanii deebisa. Yaa Rabbi khiyya. Abadan deebii tokkoon kennina deebii gaafii gaafattaniif deebii yoo isinii kenni hin jiru yoo jedhe malee deebisina. Naa dubbisa. Hin jiru yoo jedhe hin jiru. Eessaa deebiste tanneen? Beerri waaqayyo asuma waca malee deebisu argaa fi deebisu. Deebisa amma sanii dubbisa laa guddii keessan barama waa'ee. Deebii hin qabnu jedhi maleesee dhabu baadhi mallasaa ka'een boo. Sila yeessarra yaabbatte deemi. Waa'ee Yesuus immoo asaamni keessan maal akka jedhamu naa dubbisa asirraa kan jira. Adde mee banaa fi banaaf mallasee kana. Maal jedha Yesuus quraana keessatti Yesuus maal? Duran baninaati maal jedha? Iccitii qabdaame iccitiin sun maal jette yaa mallas? Mallas rabbi rahmata siin godhini duraanuu duutee maaliif? Kunoo baneera. Dubbis kaa. Akkas jedha. Maal jedha beektaa? Sheetaa. 61 miti? 43 maal jedha? Inni qiyaamaaf mallattoodha. Isheen shakkinaa. Ani hordofaa kanatti karaa qajeelaadha. Daqiiqaa takka mucaa ati si gabbuusayi. Ati si gabbuusi yoo adabadate mallasee waan fidatte maaliif jecha fidatte waan fidatteef nu himi siif dubbisi. Waan na fidadheefi sila Yesuusii harra yaabbateetu sila. Harra yaabbachuun duba kuni sobaare. Garuu jechuudha akka harra baate taasoo barbaadetti garuu Yesuus maal akka ta'e as keessatti guyyaa firdi maal akka beesu quraana keessatti maal akka dubbisiidhamu. Hayyee maal jaa dubbisee tumti? Dubbifadhu kaasin bira. Dura naa himi jeebar maaliif jecha Yesuus kun akkana quraanatti jii jala sararee booda dubbisa. Dubbifadhu guyyaa qiyaamaa sun akka dhufu dubbifadhaa jedhe. Guyyaa firdii san. Quraanatu Yesuus guyyaa qiyaamaa dhufee murtii kannaa jaa. Jedha dubbise. Dhufee firdii kannaa jaa. Guyyaa qiyaamaati. Dhufeeti firdii kannaa jaa siin jedhe bar. Eejii akka dhiiraatti of dandeeyyaa sun. Guyyaa firdii ka dhufu ta'e. Eeyyee. Yesuus guyyaa qiyaamaa dhufee firdii kenna jedhaa hin jee. Yesuus kalaama keenya jettu bar kalaama keenya hin jettamu jettu. Kalaama keenya. Isaa karaa mullaa hin jettamu jettu boo. Karaa mullaayi. Karaa gara mul'ata. Maal haasa'u jirta? Jenna asal jira ka waan jiru bee. Isaa karaa gara mul'ataa jenna.
dubbii fadhu hin jedhama waan maqaa kun isin bad laal amantaa musliima bee takkaa'us meet wanta eenyu jannatatti galuu iyyuu shakkii qabdu bara isin jannatatti galuu iyyuu hin beeknu jettu amantaan beek shakkii mul'anni itti galuun beeknu maal godhani eenyu bineensa kana maqaasa eenyu gaa eenyu mallasee laa dhagee amantaani mallasee keenya jannata seenuu fi shakkii qabu maal sii godhaa shakkii qabdu yammati mallasee anamma gaafii isa duraan beeku hin jalqaba anamma gaafii koo gaafachaa jira rakkoon qabu gaafii keettittiin anuuchi deemu jira mallasee kiyya waan siin jedhe mee kurfaa kiyya Yesus Kiristoos guyyaa qiyaamaa dhufee firdii kennaa jaa quraanni jedha hayyee bareeda yoo jechuu baate ani kijibaadha jettee asirraa gabbuutee jala teessa gaa jedha maal jedha qaba waan sin jettanii waan sin barsiistanii yoo qur'aani dhaggeeffadhu kaa viidiyoonii sii baasa yoo qur'aanni Ciisaan guyyaa qiyaamaa dhufee firdii kenna ja'anaan jetteemi yoo qur'aanni akkas jechuu baate hayyee ani kijibaallee hin je'in aboo dhiifamaniin dogongoree ni jetta maaf dhiifamedha maa waan dogongorre waan jirudha yoo jiraachuu baate hin jeebar ani kijibaadha hin je'in rakkoon qabu tana sirraa dhiisa deertii ni qaamfatte xiqqoo ani kijibaa osoo hin ta'in niin dogongoree dhiifama bas goduu ban qaanfadhu maaf qaanfadhu maaf qaanfadhu yoon jiraanne niin dogongoree dhiifama obboloota horii jettaa hin jee laa amma maal jedhe beektaa nama dhaggeeffadhu dura ni jetta moo jettu namicho dura dhaggeeffadhu dura kan sin jedhe dubbisiitu achi booda itti deemna hayyee jarana dubbisi dura mudhiin isa kutaa abbaa caalii baniif naa dubbisa Ciisaan guyyaa qiyaamaa dhufeeti firdii kennaa kan jedhu mee nu dubbisi suuraa meeqaayata meeqeette amma laal waa'ee firdii kennaa osoo hin taane waa'ee Yesuus maal jedha quraanni keessan kan jedhu dubbisiidha ammas keessa jira kun akkana qaayoo xawan waallee gaarii miti duraanuu dubbisi abboo Yesuus dhufee firdii kana quraanni ja'anaan hin jenne yaa makkana nu taphachuu feeta waa'ee Yesuus quraanni keessa maal jedhaa isin hin jechaa waa'ee Yesuus maal dubbata maal jaajanii gaafii gaafachuun waan biraa maal jettaati gadhaabbadhu maal jedhaa jechuun waan biraa kennan jenneeti murteessitee immoo jala sarartee dubbachuun waan biraa qalamsitti maara kun oolaa waan inni gadi kun dubbisi kaasitti maaramii dubbifadhu kun suuraa si kenneera bee suuraa 43 oo barbaadda 459 1044 dubbisi wallahi dhiirarraa dhiiraif dandeessee haasoftu das na jaabbo dogongortullee dhiirti if dandeetuma jala sararee kana jee jala sararee hedduu na gammachiisa garuu dhiirri hoggaa miila lamaan dhaabbachuun shakkiidhaan fiiguutti jira mallasaa ka jedhu kun barra of shakkaa haasa'u jira dubbisi jedhe bar maal akka abboo namichi kun akkatti fuula dhiqatu mee abbaa caalii baniif numa barsiifna hin dubbistan yoo dubbistan keessa hin ba'a irraa maal eessatti baata ragaa malee haasaa warreen kan jaallatama ragaa maxaa ulee wal qabate malee ebelo akkasii ebelo akkas ta'e hin jiru suuraa kamsii bannaa Bani isfirama indam 43 40 takka baniif yoo Ciisaan dhufeeti Yesuus dhufee takka Ciisaan dhufee guyyaa qiyaamaa firdii kana yoon jeen haffazaa kanneen fitiin deemaninis nagaa deema akkanumatti ka guyyaa sadii wayii ittiin turu wayii innaa guyyaa torba kama caafaa dhoowwaadhaan ta'u akkasii guyyaa torba uffatu gogee abbaa lama kan takka qeensichaa nyaata takka immoo waaqayyoo nyaata inni kadhatanii وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي ويومي آيات جاتمي تقوى وإنه لعلم للساعة جدا فارب الفسادة ولا فلا تمترون بها واتبعون هذا صراط مستقيم قرآن كيسا أفان رمرت سريت ربسالة إيسان هنگا تمرا
Isaan hoggaa xumuraa yeroo hoggaa jedhu warri Jimmaa yeroo jechuudha. Isaan hoggaa xumuraa yeroo bu'e mallattoolee qiyaamaa gurguddoo irraa waan ta'eef qiyaamaan argamuuf ta'uu hin shakkina. Waanin Rabbiin biraa isinitti fide keessatti ana hordofaa. Isin innin isinittiin dhufe kun karaa qajeelaa dabni isa keessa hin jirredha. Dubbistee immoo xumurtee? Itti dabaluu 62 eenyutu argeessa? Oiga. Mee firdiin inni dhufee faradoonina ta'e kami? Waan inni irratti haasa'e irratti dubbanna ustaaz. Firdiin dhufee kennaa jedhama. Qajeelaa miti. Waa'ee karaa irratti yoo dubbanne isaan ganaa dhufee firdii kennaa jettee bar. Firdii isa kam inni kenne meerree asitti. Okay. Kijibde moo kijibne Mallasaa? Kijibde moo kijibne? Dhufa jedhaman. Gaafa qiyaamaan dhufa isan jira moo jiru isan. Atun naqxa. Firdii kenna inni dhufa jira moo firdii kenna jedhe. Eenyu tafaan jee gaafa sun dadhabaa. Isin beek laal. Isin quraana keessatti bara akka isan hin jirre taasiftu bara yeroo asoftan. Aboo Mallasaa ni kijibde moo kijibne asitti fudhadhu badii kee. Isin tokko jibe kaa laal. Abbaan ergee isa ergee isan guyyaa qiyaamaa sana hin dhufa. Dhufee faradaa jedhe. Dhufee faradaa jedhe. Asitti ni dhufa jedha moo firdii kenna jedha. Fudhatte moo fudhanne badii kee. Firdii kennuuf dhufa malee. Firdii kennuuf Meerre bakka kamitti jedhe firdii kennuu dhufa jedhe. Bakka kamitti jedhe. Amma maal jettee dubbiste boo? Isma dubbiste? Firdii kennuu dhufa jedhe. Isma dubbiste waaqatta? Mee ballasee. Amma lama faadee bee kijibuu barbaada. Mee ballasee xiyya. Mee suutaa. Mallasaa dhufa sammootaa maxaalaa deeksii jala seeni wayii. Isa eenyutu erge? Mee takka naabsaa takka. Isa eenyutu erge? Amma eenyutu ergaa jira? Isa Rabbii tokkichaa erge. Rabbi ergeemi? Maaf erge? Maaf erga? Saba Israa'elitti warra karaa irraa jallatee nama gabbaru nama waaqessuu fi waaqolii tolfamoo waaqessuu karaa hamaarra kaatu karaa Rabbii tokkichaa karaa tokkichummaa Rabbii karaa tawhiidaa karaa qulqulluu Rabbii tokkichaa irratti barsiisa Rabbiin isatti hime barsiisuudhaan karaa irratti deebisuudhaaf Israa'el qofatti ergame. Maaleen Israa'el qofaaf jechuudha Iisan. Eeyyeen Iisaan Israa'el qofaaf. Maalee warra kaaniif miti jechuudha. Akkas jedhaadhe Israa'el qofaaf kan jedhu jira. Jire Israa'el duwwaadhaaf jira. Israa'el duwwaadhaaf ergame. Siifin Maalee warra kaaniif hin ergamne. Macaafarraayis Quraanarraayis hundarraa akkasuma jira. Kanaafuu guyyaa qiyaamaa sanii Iisan qiyaamaadhaaf hin dhufattaare. Yoo dhufee miila Waaqayyoo jala seena. Inni. Mataan isaa. Waaqayyootu isa erge garuu. Waaqayyootu isa erge gooftummaallee Waaqayyootu kenneef inni Iisaan kun ilma namaa ulfina qabeessa waan ta'eef gooftummaallee Rabbiin tokkichi kenneefi garuu guyyaa isa dhumaa sana gooftummaas irraa fuudha. Irraa fudhata. Irraa fudhata. Firraa deebisa. Gooftummaa irraa fudhatan jedhu naa baastaare. Tifin amman sii baasa kuni oowwattiin sii baasaa mee gooftummaa hunda firraa deebisa ninu mataan isaa Waaqayyo abbat deebisa. Gooftaa fudhataa irraa fudhataa Waaqayyo. Gooftummaa hunda Waaqayyo abbaaf deebisa. Ishi naa himi kaamee suuricha. Akkas jedhaa. Wadhee dubbisa. Tole gooftummaa qofaa mi beeki yaa Mallasaa. Gooftummaa hunduma aaboo hunduma humna hunduma golgoleesseeti mootummicha deebisee Waaqayyo abbatti erga kennee booda qiyaamaanuu takka hoo dhumni taatii ija sun booda hoo Waaqayyoon waa hunda duraan miila Kiristoos jala kaa'uu ni amantaa meeti. Waaqayyo abbaan miila ilma isaa kana jala waa hunda kaa'ee jira jee macaafni akka dubbatu ni amantaa mee? Kaayere. Ofii isaatii Waaqayyichi guddaan
ofii isaatiif miila Kiristoos jala hin seenne malee waa hunda miila Kiristoos jala kaayee jira jettee amantaami? Waan hunduu isa gala jira waan hunduu. Kiristoos waa hunda Waaqayyo miila isaa jala kaayee kanaatu waa hunda miila Waaqayyo Abbaa jalatti deebisee ifiifuu miila Waaqayyo Abbaa jala gala gooftummaas deebisee Aaboos deebisee humnaas golgoleesee mootummicha deebisee Waaqayyo Abbatti erga kanne booda dhumni ta'a innis miila Waaqayyo jala seena Waaqayyo kasillan godhee laala akkasitti Waaqayyoon akkasi karaa hundumarra waa hundumarra taa'ee ana rabbukumul a'laa jaabar halal inni keessatti dhagaa inni sawa keessatti jirna macaafa keetii jaabar haadhoo koo aangoo fudhatarraa kan jedhu jiru bira ni deebisa lakki ni deebisa ati takkaan garree aangoo deebisee waaqaaf kallaa isaan tokkodha isaan adda addummaan qaban no ani macaafarraa si baasuu amma dubbisa keetii jalqabarraa ka'ee dubbisi waan itti dubbiste san atummaan naa dubbisiisiitiin kan teksisii kan atummaan dubbisi tole ol beey haa teksisiin kan hin emaa keessa lixxa dura teksisii kanna yeey shara maganas deebi waay hanko as deebitee bilbila bana kitaaba machaa tole kitaaba fidan laali dura jalqaba irratti gooftummaa Waaqayyoon gooftummaa akka kanneef okay Waaqayyoon gooftummaa akka kanneef ni amantaami gooftummaa kanneef waan inni ilma namaa ulfina qabeessa ta'eef akka kanneef ni amantaami ulfina ilma namaa inni waaqas namas akkas hin jenne bar waan waaqas namas ta'eef hin jenne macaafa qulqulluutu akki jedhu inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef jedha nu adda baafnee dubbinu kaatu waa nama waan ta'eef hin jenne no haadde ati waaqayyo nu addaan baaseeti ilma namaa waan ta'eef jila inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef jedha nu amma la networkii keeku qabaddu meeti almuhim deemtee waliin rabba shamtaa surra koon qabu maali tokkoffaa Qorontos 15:24 qabaddu ilaanga 28 dubbisa 15:24 hanga 28 dubbisi 15:24 irraa kaasee hanga 28 dubbifadhu tole eeshi maal jedha ni dubbisa qoy ka ganaa bana kitaaba harkaa qabdaati silaa yeey abo yaa burree kiyya Kiristoos makana wallahi silaa isin bira jiraate Abbaa Jaale Hamdi oko habibi silaa jarri kun macaafa akka quban qabne asumatti dhufanii barnoota meeqa isinirraa argatanii macaafa isaanii baratanii deemu bakka anillee dadhabee jira rafuuf deema nagaan naa bula nagaan naa ola okay tole ayya nagaan bula barakallahu yoo amma quraanaa fi waan biraa dhiiftanii macaafuma isaanii kana gatteessanii barsiistanoo baratanii majlisa nu banuu didanka majlisa nu banatee keessa yaa warra peente macaafa keessan lafa kaa'u kottaa jara kanarraa baradha dhuga rabbi hedduu waliin rakkataa jirtu nu bira dhuftanii sa shubbisa malee yoom takkaa dubbisa dhaqqaban dubbisa kana numaatutti kaasee bar nuti quraanii keenya iqra'iin jalqabeemi iqra Kani baru gaatu iksi kani arraba isa hai macam ya jera jadi bar malasan ku fa sini lale du arraba isa isin be kita wa kesan be tani malak kadu
nu barsiifta Malla sa'aati fa'i mataa murattee Kitaabni keessa nama ajjeesan haasawaa jettee dhattee raajeffattee dhufuu jirta. egaa gurbaan fitinaafis naqoo deemaa irra nama ajjeesa nama qalaqayyosan dubbistaniir tusin. meen dubbisnee nu dubbisi Nama jabeettan. Horiilleen takka Nama ajjeesa nama qalaqee dubbisina akka jedhu dubbisnee jirra macaafarra. mee Abu Yaasir takkaatti dhiisi haafirraa fixu inni nu teeksuma takkaa fi lamaan deemaa miimooriin hin dararruu bara obboloota Goolii keenya sibbo. kana beeknaan mee ganna qee adde mee meeqa qabda Ani isa arraba. eessarratti kasda naqifirraa maal abbaasa way mataa keeddaranii Maaliif bu'e? ni kute bakka san Hin dubbise bu'e bakka gooftummaa birraa deebisu dubbise Allah gudi bakka san dubbisee dhufe la ogaa inni maali arrabni jee'uun beekee birraa la shirraa jee bakka feete dubbisi jeeni wanni beekame dubbisatee dhufe la isaan gooftaa qofa qaban ummanni icitiidhaan gooftummaa walii galchee jira Waaqayyo abbaa fi Yesuus Kiristoos iccitii harka lafa jalaatiin ganda guutuu galchanii erga raawwatanii gandatti illee himan beeksisan nuti mootummaa gadhiifnee jeemoo Kiristoos harkaas baasee hundee nuti Sintu buuse jedhan. Wallahi Paarlaamaan- nuti nama hin buusne. dantaa isaaniitii suuraa warri komantii maraata Kiristoos harkaas baaseetuma ani mootummaa abiyyi eenyu gaa mootummaa Waaqayyoo dabarsee jeen dabarse gooftummaa hundumaas aaboo hundumaas humna hundumaas golgoleessee mootummichaan deebise karaa Waaqayyo abbaa isinii wal beeka jeeboo jalaa dide ummanni gaafa mililik dhageyan maal ta'u Yesuus gooftummaa gaafa hannameef san dhageyan ittichi siqee jeebala icciti bar lafarrattiis waaqarrattiis gooftummaan anaaf kennameera ittiin jedhee jebeettee si galee akka ititti naaf kennameera jee sun dhageeni kennameera firra walii galan garuu ummanni erga turee bubbulee wanta jee booda fidiboo hoo qabinarraa sitti gaba maaree dhagee sirraa natti gaba hoo kanaas dhageeffadhee sitti gaba hoo mootummaa tanaas hoo aaboos humnaas golgoleessee mootummicha deebise fuudhee ifiifuu Waaqayyoon qab godhee miila isaa jalatti zak akkasitti Muusees miila jala Daawit miila jala guurrate Waaqayyo raajota hunda miila isaa jalatti gab godhatee gixxim godhee akkasitti Waaqayyoon karaa kana mangadii kana hundumarra ismatu ta'a khalaas ni aada bar maashaallah akka aadna leencaa jedhameessa Waaqayyoon bar Waaqayyo gaariidha amiin jedha ganamni keessa naa tolu haleluuya Waaqayyo gaarii fim jedhe tokko gaaf tokko siskaa kanatti oolu abokottu kottu dorkaa fuudhii lallabii gaa jabaadhu jedhe. Waaqayyo isin jaallata amiin jedha Allah Waaqayyo isin kottaa jedha beektaa isin tokkotu waan jedhe Yesuus isin jaallata kottaa isin eegaa jira jee beektaa hayi dhiiroo gaafa asii deemu san mana tokkoon isin qopheessa jee kutee mana san kaata jaaree irraa fitee eebbisaadhaaf naffee godhee taa'ee nu eegu jiraayii jeen namni tokko gammee tokkotu komantiidhaan guyyaa dubbii san yoo yaadadde ila ammaatiin kofla ila amma hoggaan katabje Kiristoos isin jaalata jee bar gooftaan isin eegu jira kottaa jee boo isin jaalata kottaa jee isin eegu jira jee mana tokkoon qopheessa jee kutee mitiiree wanta irratti Yohaanis boqonnaa 14 lakkoofsa takka irratti bari garaan keessa hin raafimi Waaqayyotti amanaa natti amanaa mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira iddoo jiru sana isiniif qopheessuuf hin deemaa jee kuteemi gaafa san firraa kuteemi kottaa isin jaalata Yesuus isin eegu jiraan jenne hay dhiiroo mana ni ijaara jee kutisanii nama hoteelli ijaaramee eegaa jiru jedhanii irratti wal waaman. dhiiroo mana tokko ni ijaara jee kutee jee gammeen tokko bar mana sanii turraa dhumee akkasitti waaqalee dhiiroo wadaajaaf nu eegu jiraa ije wadaaja nu yaamee wallaahi garaa na dhukkubee osoo koomnu duba
سبحان الله. اوكي مي ajaa'ib jira astarriin eessa jira استاذ منذري احلامي انو ماري إفتا ميسي هندي بقى نجي عند فتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.